Hordoftoonni koo hundi akkam turtan akkam jirtu baga nagaan walagar jechaa har'a immoo mata duree haarawaa filannaa fi dhiibbaa hiriyaa kan jedhu wajjin ilaalla. Filannaa fi dhiibbaa hiriyaa jechuun maal jechuudha? Mata duree kana sirriitti wajjin ilaallaa. Dursaatii viidiyoo kana share subscribe godhaa. Barattoota hiriyaan maalidha? Hiriyaan maali gaafii jedhuuf deebii hedduutu jira. Hiriyaan nama amananii fi jaalatan kan yeroo baay'ee wajjin dabarsanidha. Hiriyaan nama yeroo gammachuus ta'ee yeroo rakkoo nama wajjin dhaabbachuu danda'u, kan waan gaarii nama gorsu, kan waan gaarii nama hawwu jechuu ni danda'a. Hiriyaan waliigaltee jaalalaa namoota wal kabajan, wal dhaggeeffatanii fi haalli amalli isaanii waliif galu lamaan gidduutti waan godhamudha. Namni tokko akka ol guddatuuf yookaan akka gadi guddatuuf dhiibban hiriyaa gahee guddaa qaba. Kanaafuu jireenya nama tokko keessatti hiriyaan nama gahee guddaa qabu jechuun ni danda'ama. Kanaafuu namni hiriyaa yoo filatu tokkoffaa hiriyaa akkamii filata, lammaffaa hiriyaa akkamitti filata? Har'a isa kana wajjin ilaalla. Hiriyaa akkamitti filatu gaafii jedhuuf deebii osoo hin kennin dura mee gosoota hiriyaa haa ilaallu. Hiriyaan gosoota baay'eetu jira. Kana jechuun hiriyaan bakka baay'eetti qoodama. Isaan keessaa sadi gurguddoo haa ilaallu. Tokkoffaa hiriyaa gaarii yookaan best friend. Lammaffaa hiriyaa gadhee yookaan best friend. Sadaffaa hiriyaa fagoo yookaan far friend. Jennee hiriyaa bakka saditti qoodnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa hiriyaa gaarii yookaan best friend inni jennu hiriyaa akkamiiti? Hiriyaan akkanaa hiriyaa waan sii kennu yoo dhabe dabarsee siif kenninedha. Hiriyaa gaariin hiriyaa kaayyoo keetii wal fakkaatu qabudha. Akkuma ati barattee hojjattee guddattee bakka gaarii gahuu barbaaddu innis hawwii bakka guddaa gahuu qaba yoo ta'e hiriyaan akkanaa hiriyaa gaarii jedhama. Akkuma ofii yaadu kasii yaadu yoo ta'e waan hamaa sirriitti gochuun barbaadu yoo ta'e yeroon kee akka gubatuu fi jireenyi kee akka badu hin barbaadu yoo ta'e hiriyaan akkasii hiriyaa gaarii jedhama. Hiriyaa gaariin si faana rakkachuu yoo dadhabes rakkina keetti hin gammadu. Hiriyaa gaariin waan ati argattutti gammada malee waan ati argattutti hin gaddu. Hiriyaa gaariin guyyaa gammachuu qofa osoo hin taane guyyaa gaddaallee kan si faana dhaabbatu. Hiriyaa gaariin hanga ati isa fayyaddu caala kan inni si fayyadutu caala. Hiriyaa gaariin gaafa sitti dhufu bu'aa sirraa argatu qofa osoo hin taane jaalala siif qabu yookaan si wajjin jiraachuu hawweetu gara kee dhufu. Kanaaf hiriyaa gaarii akkasii argannaan jabeessanii qabachuu. Hiriyaa gaariin akkanaa maal jedhama? Lubbuu tokko qaama lama keessa jirtu jechuun danda'ama. Gosti hiriyaa inni lammaffaan hiriyaa hamaadha. Hiriyaa hamaa yookaan best friend seenuun jechuudha. Hiriyaa hamaan gaafa sitti firoomu yookaan gara keetti gaafa dhufu si fayyaduu osoo hin taane waan sirraa fayyadamuuf lakkaa'ee ida'ee herreegee dhufetu jira jechuudha. Hiriyaa hamaan argachuu keetti osoo hin taane dhabuu keetti gammada. Hiriyaa hamaan gaafa ati guddatte osoo hin taane gaafa ati xiqqaatte barbaada. Hiriyaa hamaan waan sii gochuuf dhufe osoo hin taane waa sirraa argachuuf kan dhufedha. Hiriyaa hamaan kaayyoo ati qabdu hin qabu. Kaayyoon keetii fi kaayyoon isaa walii faalladha. Kanaaf wanni ati hojjettu isa hin gammachiisu, wanni inni hojjettu si hin gammachiisu. Hiriyaan akkanaa hiriyaa hamaa waan ta'eef jireenya namaa keessatti gufuu guddaadha. Hiriyaa hamaan ati isaa gadi malee isaa ol akka taatu hin barbaadu. Gaafa ati waan xiqqoo tokkoon si caalte ni gadda yookaan mataa sitti buusa yookaan sin dubbisu. Kuni mallattoo hiriyaa hamaati. Jecha afaan Ingilizii pest inni jennu kun silmii akka jechuuti. Maxxannee silmiidha. Hiriyaa hamaan silmii jechuu dandeenya. Dhiiga kee xuuxuudhaaf faayidaa mataa ofiitiif yookaan waan sirraa argachuu qabu argachuudhaaf gara kee dhufu. Kanaafuu inni si fayyaduuf osoo hin taane of fayyaduuf dhufa. Hiriyaa hamaa waaqni sitti hin qabin. Kanaafuu barataan tokko amala hiriyaa isaa sakatta'uudhaan hiriyaan isaa kun hiriyaa gaariidha moo hamaadha adda baasuu danda'a. Qabxii inni argatutti hin gammadu yoo ta'e, waan inni argachuu qabutti hin gadda yoo ta'e, iccitii gaarii ta'e jala dhoksa yoo ta'e hiriyaan akkasii hiriyaa hamaa ta'uu danda'a. Kanaaf barattoonni keenya hiriyaa akkamii faana oolu? Namni nama faana oolu fakkaata waan ta'eef hiriyaa faana oolu filachuun baay'ee murteessaadha. Silmiin dhiiga sangaa xuuxuuf akkuma sangaatti maxxantu hiriyaa hamaan dhiiga kee xuuxuudhaaf sitti maxxana. Kanaafuu hiriyaa hamaa yeroo ofirraa baasuun waan gaariidha. Gosti hiriyaa inni sadaffaan hiriyaa fageenyati yookaan hiriyaa halaalaati. Hiriyaan kun si fayyaduufillee si miidhuufillee bu'aan inni qabu baay'ee xiqqoodha. Baay'eellee si fayyadu baay'eellee si miidhu.
Kanaafuu yeroo tokko arguu dandeessu, yeroo tokko arguu baachuu dandeessu hiriyaa fageenyarra nama jiru jechuudha. Yeroo tokko wal agartuu, waliin taphattuu, waliin hojjettuu, yeroo biraan bu'uun agartanii hiriyaan akkasii hiriyaa fageenyati. Si fayyaduu keessatti illee, si miidhuu keessatti illee dhiibbaan inni qabu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf barataan tokko gabaabumatti hiriyaan inni wajjin qo'atu, hiriyaan inni wajjin hojjetu, hiriyaan inni wajjin taphatu hiriyaa akkamii akka ta'e bifa kanaan adda baasuu danda'a jechuudha. Sababni isaa dhiibbaan hiriyaan jireenya namarratti fidu waan guddaadha. Dhiibbaa hiriyaa. Dhiibbaan hiriyaa maalidha? Hiriyaan dhiibbaa akkamii namarraan ga'uu danda'a? Mee haa ilaallu. Raanni harree wajjin ooltu dhuufuu barte akkuma jedhamu namni hiriyaa wajjin oolurraa waan baruu qabu. Kanaafuu hiriyaan tokko hiriyaa isarratti dhiibbaa fiduu danda'a. Dhiibbaan hiriyaan namarratti fidu al tokkoon beekamuu baachuu danda'a. Deemee garuu jireenya namaa kan jijjiiru yookaan jireenya namaa kan balleessu ta'uu danda'a. Dhiibbaa hiriyaa karaa lama ilaaluu dandeenya. Dhiibbaa gaarii yookaan dhiibbaa gadhee jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Namni hiriyaa waliin oolu fakkaata. Dhiibbaan hiriyaa dhiibbaa kam caalayyuu ulfaataadha. Namni akka tasaa hiriyaa gaarii qabu wajjin oola yoo ta'e dhiibbaan hiriyaa gaariirraa gara isaatti dhufu dhiibbaa gaarii ta'uu danda'a. Namni hiriyaa hamaa faana oolu immoo dhiibbaan isaarraa inni fudhatu dhiibbaa hamaadha. Kanaafuu dhiibbaan hiriyaa jireenya namaa keessatti gahee guddaa qaba. Yeroo baay'ee namni tokko fedhii isaa malee, karoora isaa malee, galma isaa malee, kaayyoo isaa malee gorsa nama biraa yookaan dhiibbaa hiriyaa isaatiin gara isaatti dhufu raawwata yoo ta'e namni kun dhiibbaa hiriyaa harkatti kufe jechuudha. Namni dhiibbaa hiriyaa harkatti kufu yookaan namni hiriyaa isa jalatti kufe waan ofii karoorfate osoo hin taane, waan ofii hawwu osoo hin taane, waan hiriyaan isaa jedhu, waan hiriyaan isaa godhu hojjeta. Kun namni tokko dhiibbaa hiriyaa jalatti kufuusaa kan agarsiisudha. Ati karoora mataa keetii raawwachaa jirta moo dhiibbaa hiriyaa keetii jalatti kufteetu waan hiriyaan kee raawwatu raawwachaa jirta? Gochi kee, jechi kee, adeemsi kee, dubbiin kee eenyu fakkaata? Isa mataa keetiiti moo isa hiriyaan kee jedhu, isa hiriyaan kee godhu, isa hiriyaan kee raawwatu raawwachaa jirta? Mee of gaafadhu. Kanaafuu mee dhiibbaa hiriyaa kan jedhu bakka lamatti qoonnee dhiibbaa gaarii fi dhiibbaa hamaa ilaallu. Dhiibbaa gaarii kan jennu hiriyaa gaarii qabda yoo ta'e, hiriyaan kee akka ati hojjettuuf si jabeessa yoo ta'e, akka ati qo'attu, akka ati jabaattu, akka ati qabxii gaarii fiddu, akka ati boruu nama gaarii taatu, akka ati karaa gaarii deemtuuf si gorsa yoo ta'e kun dhiibbaa gaariidha. Akkas taatee argamu dandeessa. Booda atillee jireenya kee keessatti ebelutu jireenya koo jijjiiree hiriyaa gaarii tokkoon qabaa. Isatu na gorsee, isatu na wajjin dadhabee, isatu akkan badhu na godhe jettee galata gaarii dhiyeessuu dandeessa. Kuni dhiibbaa gaariidha. Dhiibbaan gaariin ati akka nama taatu, ati akka kaayyoo qabaattu, akkaataa mataa keetti akka deddeebitu, karoora mataa keetti akka qabaattu si godha yoo ta'e kuni dhiibbaa gaarii hiriyaa keetirraa gara keetti dhufu. Dhiibbaan gadheen hiriyaa gadheerraa sitti dhufa. Kanaafuu dhiibbaan hiriyaa gadheerraa sitti dhufu jireenya kee balleessa. Akka ati kaayyoo mataa keetii hin qabaanne, akka ati karoora mataa keetii hin qabaanne, akka ati yeroo keetti fayyadamne, akka ati umrii keetti fayyadamne, akka ati boru nama hin taaneef dhiibbaan dhiibbaa gadhee sirratti fida. Hiriyaa lafatti hin amanne muka wajjin hin koran akkuma jedhamu sani hiriyaa yaadaa fi amala isaan amanne, hiriyaa gocha isaatti hin gammanne jireenya kee keessatti wajjin deemuu qabdu. Yeroo gabaabaa keessatti ejjennoo fudhattee maal gochuu qabda? Hiriyaa akkasii of biraa kutuu yookaan biraa hafuu qabda. Dhiibbaan hiriyaa gadhee adeemsa keessa amala kee jijjiira. Adeemsa keessa kaayyoo kee jijjiira. Adeemsa keessa hawwii kee jijjiira. Adeemsa keessa waan ati gochuuf yaadde osoo hin taane wanni inni yaade akka hojjettuuf dhiibbaa sirratti uumu jechuudha. Kanaaf kuni karaa barattoonni baay'een hawwii isaanii itti gatanidha. Karaa namni baay'een mul'ata isaa itti gateedha. Karaa namni baay'een karoora fi kaayyoo isaa itti gateedha. Dhiibbaa hiriyaa gadheerraa of baraaruun waan guddaadha. Dhiibbaa hiriyaa gadhee jalatti yookaan dhiibbaa gadhee jalatti kufuu kee akkamiin beekta? Tokkoffaa yaada fi fedhii nama birootiin deemaa jirta yoo ta'e dhiibbaa nama biraa jalatti jirta. Lammaffaa waan gochuu hin barbaanne gochaa jirta yoo ta'e dhiibbaa gadhee jala jirta. Sadaffaa bakka hin yaadne fi bakka hin beekne ooltee galaa jirta gaafa ta'e ati dhiibbaa hiriyaa gadhee jalatti kufteerta. Arfaffaa nama gammachiisuuf yaadaa jirta yoo ta'e hiriyaa keessi faana jiru gammachiisuuf yaadaa jirta yoo ta'e ati dhiibbaa hiriyaa gadhee jalatti kufteerta. Kanaafuu jireenya namaa keessatti parsantii 80 hiriyaa isaarraa waan dhaaledha. Waan gaarii yoo ta'e waan gaarii, waan hamaas yoo ta'es waan hamaa. Kanaaf hiriyaa keerraa maal dhaalaa jirta? Amala akkamiit irra dhaalaa jirta? Yeroo dheeraa booda dhiibbaan hiriyaa gadhee amala keenya jijjiira. Amalli keenya ilaalcha keenya jijjiira. Ilaalchi keenya yaada keenya jijjiira. Yaadni keenya gocha keenya jijjiira.
gochi keenya guutummaa eenyummaa keenyatti jijjiira. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti dhiibbaan hiriyaa keerraa gara keetti dhufaa jiru dhiibbaa akkamii akka ta'e sakattaatee adda baasuu qabda jechuudha. Dhiibbaa hiriyaa gadhee akkamitti ofirraa qolannaa? Tokkoffaa kaayyoof karoora mataa keetii qabaachuu isa san eeguu. Lammaffaa waan jaalattuu fi waan hojjechuu barbaaddu ofii keetii qofa filachuu. Sadaffaa waan hojjettu nama biraa gammachiisuudhaaf hojjechuu dhiisuu. Wanni hojjettu ofii kee gammachiisuudhaaf kan hojjettu ta'uu qaba. Arfaffaa ajajaan sammuu keetii si qofa ta'uu qaba. Namni biraa yaadan si deeggaruu danda'a, si gorsuu danda'a. Murteessaan sammuu keetii garuu sammuu keetii irratti kan murteessu si qofa akka ta'e hubachuu qabda. Shanaffaa yaada fi affeerraa siif hin taane lakki jechuu danda'uu qabda. Lakki jechuun dandeettii guddaadha. Waan hin barbaanne waan hin jaalanne gubbaatti yoo namni si affeere lakki ani kanan godhu, lakki ani kanan ta'u yoo jette cimaa adeemtaa of ta'uu jalqabda jechuudha. Jaaffaa dirree sammuu kee irratti namni biraa taphachuu hin qabu. Dirree sammuu kee irratti kan taphatee mo'uu qabu si qofadha. Torbaffaa namni affeerraa siif godhe affeerraa isaa irratti argamuun dura namni kun nama akkamiiti? Eenyummaa isaa sakatta'uu qabda. Maal narraa barbaadaa? Maaliif affeerraa akkasii naaf godhe jettee dursitee eenyummaa nama sanii beekuuf yaadu. Maaliif na affeere? Maaliif na waame? Maal narraa barbaadaa jettee yaaduu danda'uu qabda. Egaa dhiibbaa hiriyaa gadhee ofirraa qolachuudhaaf waan ati hin barbaanne kanan lakki jechuun cimina guddaadha. Waan hundumaaf tola jetta gaafa ta'e ati of osoo hin taane nama biraa gammachiisuudhaaf jiraatta jechuudha. Nama biraa gammachiisuudhaaf jiraachuun immoo dhumni isaa kaayyoo fi galma ofii gatuudha. Kanaafuu sammuu keetii irratti namni biraa shaakaluu hin qabu. Jireenya kee irratti namni biraa shaakaluu hin qabu. Jireenya kee namni biraa gaggeessuu hin qabu. Ati of dandeessee jireenya kee gaggeessuudhaaf shaakaluu qabda. Qabxii inni murteessoon kan biraa hiriyaa akkamitti filannaa gaafii jedhuuf deebi'aa barbaanna. Hiriyaa akkamitti filanna? Namni tokko yookaan barataan tokko hiriyaa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni kophaa jiraatu hin jiru. Jiraatus baay'ee muraasa kunuu rakkoo qabaachuu danda'a. Kanaafuu nama wajjin jiraachuun dirqama. Keessumattuu barataan tokko hojii manaa hojjechuuf, hojii daree hojjechuuf, odeeffannoo argachuuf, yeroo boqonnaa wajjin taphachuudhaaf hiriyaa isa barbaachisa. Kanaafuu hiriyaa akkamitti filanna yookaan hiriyaa gaarii ta'e akkamitti filachuu dandeenya? Hiriyaa gaarii ta'e filachuudhaaf nama nutti dhiyoo jiru of eeggannoodhaan ilaaluu qabna. Yoo xiqqaate amaloota isaa karaa salphaa ta'een xiinxaluu qabna. Hiriyaan nuti filannu sun nama nu gargaaruu fi nu jajjabeessu ta'uusaa mirkaneeffachuu qabna. Hiriyaan nuti filannu sun kan kaayyoo keenya kabajuu fi kan dhiibbaa hamaa nurratti finne akka ta'e adda baafachuu qabna. Hiriyaan nuti filannu hiriyaa kaayyoon isaa kaayyoo keenya wal fakkaatu kan ta'e ta'uu qaba. Akkuma nuti barannee bakka guddaa ga'uu barbaannu, akkuma nuti boru nama guddaa ta'uu barbaannu, akkuma nuti hojjannee karaa gaariin milkaa'uu barbaannu, innis nama milkaa'ina barbaadu yoo ta'e hiriyaa sun hiriyaa gaarii ta'uu danda'a. Nama ilaalcha keessii kabaju yoo ta'e, nama kaayyoo keessii kabaju yoo ta'e, nama yeroo keessii kabaju yoo ta'e hiriyaan akkasii hiriyaa gaarii ta'uu danda'a. Nama faayidaaf sitti hin dhiyaanne yoo ta'e, nama har'a sitti dhiyaatee boru sirraa fagaanne yoo ta'e, nama yeroo gammachuu qofa sitti dhufee yeroo gaddaa sirraa fagaanne yoo ta'e hiriyaan sun hiriyaa gaarii ta'uu danda'a. Kana al tokkotti osoo hin taane adeemsa keessa adda baasuu dandeenya jechuudha. Egaa akka waliigalaatti har'a dhiibbaa hiriyaa fi hiriyaa filachuu madura jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Dhiibbaan hiriyaa gaariillee haa ta'u hamaan nama tokko irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Hiriyaa gaariin kan nu qunnamu yoo ta'e hiriyaa gaariidhaan dhiibbaa gaariin nu qunnamuu danda'a. Kanaafuu dhiibbaa gaariin immoo akka nuti nama guddaa taanu, akka nuti nama baruu taanuu fi akka nuti galma keenyatti milkoofnuuf nu gargaaruu danda'a. Hiriyaa gadheen garuu dhiibbaa gadheen irratti fiduu danda'a. Dhiibbaa gadheen akka nuti jireenya keenya dagannu, akka nuti kaayyoo fi galma keenya dagannee bakka hin barbaachifnetti kufnuuf sababa nu ta'uu danda'a. Kanaaf dhiibbaa hiriyaa jalaa ba'uudhaaf hiriyaa gaarii fi hamaa, hiriyaa alaalaa fi dhiyeenyaa, hiriyaa kamtu na fayyada kamtu na fayyadna jennee adda baasnee xiinxaluu qabna jechuudha. Karaa biraatiin hiriyaa yoo filannu hiriyaa kamtu galma kiyyaa wal fakkaatu qaba. Hiriyaa kamtu akkuma koo hojjetee milkaa'uu barbaada. Hiriyaa kamtu akkuma koo egereen isaa ifa akka ta'uuf hawwii qaba jennee adda baasuu qabna. Karaa biraatiin hiriyaan nuuf hin malle yookaan hiriyaan kaayyoo keenya fakkaanne qabatee dhufu taanaan lakki jechuu danda'uu qabna. Wanni hundumaaf tolan jedhamu. Waan hundaaf tola jenna gaafa ta'e of gammachiisuudhaaf osoo hin taane nama biroo gammachiisuudhaaf jiranna waan ta'eef lakki jechuu danda'uu qabna. Egaa
Viidiyoo kanarraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti immoo obsaan na eegaa. Barnoota kana yoo jaalattan viidiyoo kana hiriyaa keessaniif sheer godhaa. Subscribe, like godhaatii na deeggaraa. Galatooma.